Hay jalleen kiyyaa akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo ani nagaa kootii nagaa guutuun qaba waaqayyoo faa galatu akkam isin nagaa keessanii jirtu jira ani waaqayyoo faa galatu har'a wanta isinii qabadhee dhufee jira innis maali yoo jettanii appilikeeshinii CN jedhu CN namoonni beektanii kana appilikeeshinii CN kuno appilikeeshinii CN jedhurraa uffatani haqa xalaba'ee baay'ee natti tole appilikeeshinoota hundarraa kanani irra filadhee kan natti tole har'a isinitti argisiisa na hordofaa tokkoon uffadheetaniini innis kunooti uffatichi innanii biteeru kunoo surreenis jira gurdiinis jira akkasumas jakkeettiin jira asillee jakkeettutu jira asis akka t-shirtii wayitu jira akkasumallee gosa biraa isumatu jira asumallee fustaaniitu jira akkasumas kunoo shamiziinillee jira gosa lama bibbiteera kunoo asis shamiziin jira ittaanee immoo akka waan fustaana fakkaatuuti kunoo kanatu jira ammas kunoo shamizii kanatu jira ittaansees kunoo kanatu jira hamma kana hundasaa uffadhee sin argisiisa kunoo kanan xalabadhe immoo kunoo kiisaasaa yookiin immoo peestaalasaa ilaala CN'dha kunoo kanatti ashagamee ufaa kan dhufu kanatti ashagamee agaruu wayyaan immoo kunoo akkasitti kana keessatti fakkaahamee dhufan siniin jedha amma na hordofaa hunduma saayyuu uffadhee tokkoon isin argisiisaa siniin jedha kunoo amma jalqaba jakkeetta kana uffadhee isin argisiisa warri xalabachuu barbaadan jechuudha gimaashi saahiluu gimaashi yeroo jedhu yaani wantiin saahiluu bareeda baay'ee namatti tola ugaadha akkuma suurarraa argennaa dhufe wanta tokko jijjiirama hin qabu innaa yoo barbaadani kunoo isa kana akkanitti hidhadheen isin argisiisa aga saayizii keessanii ofirroo taatan yoo qalloo taatanii haga kunoo deebistan as keessa gashitu hiphifachuu dandeessu bal'ifachuu dandeessu ana baay'ee natti tole dhugaa waaqaan siniin jedhaa dhugaa dubbachuu fi otoo mataa sirreeffatanii maal jedhanii waaw dhugaadhaan bareeda yoonan dheerataa surrii irrattis ilaala kunoo kana fakkaata siniin jedhaa baay'ee bareeda jedhee yaada akka xalabattanii dhugaa birriin isaallee baay'ee tokko kooddii yoo sinii laate kooddii aan madaamii kiyyannaa xalabee appilikeeshinii isaa qaba kooddii sanaan immoo 100 keessaa %15 isa jiru qannaseeru dura sanarratti amma immoo yeroo xalabdus immoo deebisee %15 si hir'isa ammoo itti fufee hunduma isaa uffadhee isin argisiisa kunoo ilaalaa kunoo kunis jakkeettiidha baay'ee namatti tola baay'ee bareeda jedhee yaada dhugaa dubbachuu fi namoonni xiqqoo furdoo taatan immoo akka ajaa'ibaatti sinirraa bareeda amma isin kana as ilaalaa kunoo qulfiin as keessa jira iddootti qollofatan isin argisiisa kanas as fiddanii qolloftu qollofeetiin akka viidiyoon hin dheeranne barbaada irra caala qollofee isin argina amma kuni akka saayizii keessanitti yoo barbaadan as keessatti qolloftanii kaatanii immoo isa kana immoo fiddanii kunoo asitti illee ni qollofattu jechuudha saayizii keessan jechuudha yoo furdoo taatanii bal'istanii yoo qal'oo taatanii qal'istanii akka isinitti tolutti kunoo haala kanaanii akkasittiin uffata bareedaa isiniin ilaala dhugaadha natti tole baay'ee natti tole xalabaan xalaba keessa kanatu baay'ee natti tole inna haala kanaan gaafa uffatanii meekaappii dibattanii maal jettanii mataa keessan tokko fattanii bareedan immoo
Kana kunoo isa kanas ilaalaa isiniin jedha. Kunoo kana fakkaata yaa xuxumaa jaa bifa kana fakkaatu yoo bitattanii anarra akkanumattiin argee maafin sawware malee yaa ittiin qophoofne wayii rifeensa koo isin sirreessine uumaa tokko goone garuu uffa'ee ilaalee isin argisiisuuf je'een malee jechuudha. Innaa kunoo kana fakkaata fustaanni isaa dheeraadha. Kaameraan haga umaatti nan mul'isuu malee kunoo kana fakkaata. Kunoo kana fakkaata isiniin jedha. Baay'ee bareeda. Fustaanni isaa dheeraadha. Kanitti ilaalaa. Innaa yeroo caammaa kaa'aa hidhattanii bareedanuu waaw. Modelistii fakkaattu isiniin jedha. Kunoo akkasittiin astaayitii naa kenna. Way good, way no good, like or dislike naa godha. Hambiraas akkanuma isinitti argisiisa obsa. Kunoo ilaalaa isa kanas baay'ee surree mata'eetiin bussiidha. Kun isaa gimaashni isaa akka ajaa'ibaa tokko namatti tola. Kunoo kana fakkaata. Innaa duubaanis immaas ilaalaa. Akkana fakkaata isiniin jabaalle wus jedha. Innaa qabattoo hin qabu. Yeroo bite ani qabattoo hin qabu. Ani yaaduma itti godhee qabattoo jechuudha. Ofuma koonti godhee garuu akkani suuricharra argetti qabattoo ta'ee qabattoo furdaa mittiine jechuudha. Ammaan kanatti qabattoo hin qabu. Kunoo as jira hani qabattoo hamma kanaa asoota gurraacha akkana bal'atu yeroo itti gootanii akka kanaan qal'atu. Baay'ee bareeda isiniin jedha. Innaa akkasittis ilaalaa yaa warri furdoo taatanii akkasumatti isinitti ta'a. Warri furdoo ta'an immoo haala akkasittiin hin bareeda. Harki isaa ishee uffaafiidha. Asirrallee hin bareeda. Na hordofaa ammallee. Kunoo kanas ilaalaa. Kunoo kana fakkaata. Harki isaa dheeraadha. Baay'ee listis jedha. Gaafa caammaa bareedaa hidhattanii akka ajaa'ibaatti. Kunoo kun isaa lamaanii baqaqaadha. Baay'ee dheeraadha. Dammoo nama uqqataafis nama furdaa nama kamiifuu ta'a kun istiriichiidha waan ta'eef kun istiriichiidha nama kamiifuu ta'an jedha. Innaa ammallee itti fufee isin argisiisa. Kunoo kanas ilaalaa. Surreessas kunoo kana fakkaata. Kunoo surreen kunis kana fakkaata. Kunillee kana fakkaata. Ilaalaa baay'ee bareeda ta'ee yaada. Kunoo kana fakkaata gasi baay'ee hafee jira ammallee isin argisiisa haaluma kanaan. Kunoo ammas kunoo kana fakkaata gurdii gabaabduudha. Gurdii ishee kana ilaalaa. Kunoo kana fakkaata. Yaa'u xiqqoo kaameraa ayin badaa hin mul'atu malee gurdii ishee kunoo asitti citti baay'ee sarara qaba hundisaa jechuudha. Jedhee ilaalaa. Gabaabduudha. Innaa baay'ee namatti tolti. Yeroo caammaa kaa'aa hidhattanii qas jettan biyya abbaa keenyaatti gallee baay'ee tokko das nama jedha dhugaadha. Baay'een gammada jechuun wayyaa kanaa faashinii godhee yookiin immoo waan haaraa godhee isinitti argisiisetu hin taane isa dura wayyoota baay'ee bitee jira. Dhugaadha wayyaan dura bitee jiru zibbaalaa keessumaa Facebook irraa kanan bite immoo dhugaa waaqaatiin zibbaalaadha. Zibbaala bilaashumanii waggaa baay'ee xalabee bilaasha zibbaalaa na jalaa ta'ee garuu amma shi'ennii kanarraa innan bitadhe akka nama safaratee saayizii midilii hunduma isaa midilii bibbitadhe akka ajaa'ibaa kanatti hundi isaanatti tatta'e. Garuu duras akkanuma midilii hananii foordiilan jedhanirraa diilaan jedhanirraa joollik maal han jedhanirraa akkasumas immoo Facebook irraa immoo surree 6 akkan suurirraa ilaale ajaa'iba bareeda. Garuu inni ufee immoo zibbaalaa dhugaadha. Isa zibbaalaatti gatan kartoona kutanii kartoona itti labbadanii naa kennanii as gahanii erga banee ilaale bilbila isaanii cufatan bakka zibbaalaa ta'ee taa'ee innaaf kanaaf barumsa siniif haa ta'u homaa tokkoon shakkina yoo isa amman siniin jedhe shi'ennii sanarraa yoo bitattani
dhugaa waaqa akkuma suurarraa argitan kana isinii dhufaa yoo isinitti tole immoo like share subscribe naa godhaa hordofaa isiniin jedha. Baay'eetu jira inni uffannaa amma ani xalabee jiru baay'eedha garuu hamma kana uffadhee isin argisiisuuf immoo xiqqoo wanti ta'e qoy baay'eetu jira. Kukuni hundi isaa dabili bibbite dabili inni kukuni garuu hunda isaa uffa'ee isin argisiisuuf immoo xiqqoo egaa beektu hojii madaamiiti dammoo isinittis viidiyoon hin dheerata amma kana teessanii ilaaluunis ulfaataadha. Isa kanaafi nagaa ta'a waaqayyo isin wajjinaa ta'u lafa jirtanitti guyyaanis halkanis bareeda isiniif haa ta'u. Ciao maasalaama akkasumas isa saaratallee isumarraan biteeraan isuma kanallee hatta inni kaanillee isumarraan bite baay'ee tokko gatiinsa qannasaadha. Ciao maasalaama hundumti keessan isarraa xalaba.